Akkam jirtu daawwattoota FIB kun qophii elelleeti. Qophiin elellee torbanitti al tokko karaa FIB yookaan Finfinnee Integrated Broadcastingidhaan kan isiniif darbudha. Daawwattoota keenya maqaa yookaan jechi elellee jedhu qooqa naannoo Booranaarraa fudhatame yommuu ta'u maqaa waliigalaa shamarranii fi dubartootaati. Egaan qophii kana keessatti shamarran beekumsaa fi ogummaa adda addaa qaban kan irraa barattu jennee yaadnu kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Keessummaan koo elelleerraa shamarree Dirribee Yohaannis jedhamti. Dirribeen dheerina hojjaa isheedhaan kan beekamtu akkasumas faashin shoo yookaan agarsiisa adda addaa irratti kan beekamtudha. Ishee waliin turtii goonaa nu faana tura. Mee Dirribee hojjaan kee meeqadha? Hojjaan koo meetirii 2 baay'ee gabaabduudha kan sedimo keessa. Ulfaatinni kee meeqa? Ulfaatinni koo akka hojjaa kootii miti 60. Umuriin kee meeqadha? Umurii meeqattidha kan hojjaan kee meetirii 2 ta'e? Egaa amma meetirii 2 keessa jira bara waggaa 20 jechuudha. Bara nama waggaa 21 barreen gaddaa safarameen kan inni waggaa meetirii 2 ta'e ergasiin daballinaan jiranii ta'ee safara isaanii sirrii mini ta'e maal akka ta'e hin barreemmayyuu. Bara darbee safaramteedha kan meetirii 2 guutuu. Eeyyee baranas gaafan safarameedhu meetirii 2 naan jedha. Innaan meetiriin keessan sirrii minechaan ture iddoo 2 naqee safarame iddoo tokko hin daballe kanuma naan jedhanii iddoo lachuuti akkasaan jennaa itti dhiisee bahee bakka ayi meetirii keessantu sirrii minechaanii itti kolfa kanarra dabaluu barbaaddeete nan eeyyee dabaluun barbaada deenitti. Kanarra dabaluu ni barbaadda jechuudhaati. Kenna waaqayyooti wanti hamma geesse amma ittiin si ga'e waaqayyo geessee dhaabbatta maaliif an kennaa hojjaa koo kana waan hin boonuu fi baay'ee natti tola. Dirribeen eessatti dhalatte? Dirribeen akkuma tina gaafatte godina Qellee Wallaggaa magaalaa Dambidooloorraa aanaa Sayyoo jedhamtu ganda maaxaatti dhaladhee guddadhe. Maatiin kee keessaa hundumatu dheeroodha moo si qofadha mee kan dheeratu? Maatii koo keessaa dheerinaan baay'ee kan ta'e baay'ee keessa dheerate anuma gabaaboon jedhamani abbeen koosii harmeen koo gateetti biratti naafu obbolaan koos hundumti isaanii kan na booddee obboleessi na booddee jirus obboleettiin koosii gateetti biratti naafu namni gabaabaan hin jiru siin jechuu barbaade maatii koo keessa akka zarii kootiitti jechuudha. Naannoon kee maal jechuun naannootti dhalattee guddatte jechuun Dambidooloo keessatti namootni dhedheeroon hin baay'atu. Dambidooloo keessatti shamarreen dheertuun jirti kan jedhani akka kootti hin jirtu. Maaliif baay'ee dheertuu kan taate anuma jiru ijoolleen dhiirri 2-3 tokko kan hin darbe argu malee dheeroo baay'een hin jiran. Baay'ee gaggabaaboodha ijoolleen biyya. Yeroo siin jedhu baay'ee gabaabbataniis immoo lafa biraan ga'anii amma koon geenye malee jechuudha dhedheeroodha jiru. Garuu eessattuu argeen beeku kan akka koo shamarran damman deeme keessatti. Agammaatti hin argine jechuudha. Agammaatti argeen beeku shamarran akka koo dheerattu. Mee namoonni si arganii gaafa si bira ga'an hojjaa isaanii sitti safaran yookaan si bukkeettoof qabanii ilaalan jiru? Maali inni gaaffii maali qaba? Ana mini si juusi si gaafachuu danda'u ka waayee hojjaatii fi ani gaafan karaarra deemu wayini deemaa dhufanii ijaajjinaan jedhu maalli jedhaan tokko tokko ofiin irraanfadhee jechuudha akka isaanitti safaramuuf dhufan. Isa booddee hojjaa keessa safaramuu barbaanneeru nufu baay'ee warri kaan mudhii biratti naafu baqa waan aartiin adda addaa jiru baay'ee hojjaadhaaf eessa jaajjanii makiinaallee oofaatu deemaa jiranii kan ijaajjanii makiinaa marii qabanii tuni ilaa makiinaa nama rukutta afaan jedha. Isa booddee baqaan keessumaa keessaa jechuudha baay'ee kan si dhibu mucaan tokko jira deemaa ma dhufte xinnoodha baay'ee ijoollee mataate jechuudha kan nama guddaatu hin ta'in baay'ee ijoollee taate dhufte gaafa na ilaaltu baay'ee hojjaan godheeraan
maanni akka iyyuu wayitaateen maaleedha ati maaleedha. Mucaan kun kottuu kana laal maal taate mucaa kennaa ganamaati maaliif akkas jettaan mucaa durbaa dheertuu akka kentaa jedhi malee akkasitiin ilaalin inni waan sinaasisu kun kennaa ganamaati jedhaniini akkasitiin jira safaramne jedhanii nama meeqa isaanii dhufanii na bukkee jaajuu utuun hin beekin faa dhufanii na bukkee jaajanii safaramanii isaanii gala yeroo isaan kolfa yeroo ilaalu isaan na bukkee jaajanii safaramanii deebi'aa jiru bakka aartii adda addaa agarsiisu jechuudha gaafa na argan karaarra deemuu hin danda'u. Keessumaa keessa ijoollee dhiiraatiif hin deemu bakka karaarra nan deemsisanii tokko bakka natti dhufee na qabee na maal taati ganna dhiisena an hojjaa kana tokkoon naa kenni tokkoon si na fudhadhu galee akka inni natti darbutti naan jechaa ture bakka kottu ishee wajjiniin galla yoo maatiin keeshisi jedhan jireenyaan immoo gara dabarse. Gaariidha mee karaa irratti waa baay'eetu si mudataa oola akkuma tamma jette sana keessa wantoota si mudatan sana keessa kan hedduu si gaddisiisee jira akkasumas kan baay'eetti gammadde jira wantoota si mudatan keessaa jechuudha. Mudannoo keessaa wanti si gaddisiisu jira. Waan si gaddisiisu keessaa jechooti adda addaa yeroo ijoolleen jedhanii teestaa saamuu hin dandeenye fa'aan yeroo isaan jedhanii baay'een gadda maaliif sitti dhaga'ama aartiin taane haasa'u sabooddee al tokko baay'een gadda jechootan taane wanti jedhamu jira haasafuu jira akkatti haasaan hin qabu uummata gidduutti jedhan jedhee faan itti dhiiseen deemaa jechuudha malee waan baay'ee siin jedhama hin jecha namaatiif utuu akka haasaa namaa yaada namaa aartii namni sii kennu ilaalteeti karaarra deemuu hin dandeessu. Garuu maaliif bareedina waaqa ishii kenne kanatti gammaddeema fudhattee deemuu qabda jechuudha. Garuu gaafa karaarratti namni tokko waa siin jedhu ati homaan deebistu jechuudha nama sanaaf. Nama sanaaf jalqaba nan deebisan ture. Amma yeroo isaan gaarinaan jedhanis galatoomaan jedhanii yeroo waan gadheenaan jedhanis galatoomaa kenna ganamaatiin waan ganama waaqayyo namaa kenne tokko irra darbanii nama biraadhaaf kennuun hin danda'amu waan ta'eef kennaa ganamaati wanti godhan hin jiru hin jedhan. Gara dudduubaatti deebinee ati yeroo elementarii barattu high schoolii barattu achitti maaltu sitti dhaga'ama ture hojjaan kee akkanuma dheeraa ture yeroo sanas. Barani kutaa 8-7 baradhu baay'ee dheertuudha. Qalloodha baay'ee kan ammaa kanarran baay'een qalladhan ture. Sabooddee ijoollee kana hunduma isaaniirra hin jira. Na aarsa baay'ee maaliif ijoolleen hiriyoota kooti baay'ee gaggabaaboodha maaliif idimeedhaanis xiqqoona nuyi angiruu keessaa nama idimeen isaa guddaati malee umuriin isaa guddaati malee nama xinnoon fakkaadhu. Baay'ee na aarsa maafin ijoollee hiriyoota koo biraa akkas dheeradhee maafin akkas ta'ee ittaaran ture. Garuu bultiidhaan gaafanii gara katamaatti barumsaaf dhufee jedhu gaafa kenna haasaa namootii aartii namootii naa kennan gaafanii ilaalu baay'ee natti tole baay'ee gammadeetanii baqqaan kana keessa seenee jechuudha. Hojjaa kootti baay'ee gammadee jira. Tole mee kanaan dura dorgommii miidhaginaa irratti hirmaattee beektaa yookaan faashin shoo adda addaa irratti? Faashin shoo adda addaa irratti hirmaattee beeka kanaan dura. Akka godina keenyaatti na dorgomsiisanii godina Qellem Wallaggaa jechuudha. Dorgomee gimbiirrattis dorgommiin ture gimbiirrattis hin dorgomtu deemtanii nuun jedhanii turanii isa booddee waan hundumaatiin nu fafattananii na dabarsanii godina 4 irratti jechuudha. Akkasitiin dorgomee dhufee biyya kanatti agarsiiseen ture akka godina keenyaatti jechuudha. Lammaffaa immoo bara 2008 ambaasaadara dhala gabbaa irratti nu dorgomsiisanii dhufeen ture. Isarratti lammaffaa baheen ture. Yeroo sana keessa baqa dorgommii sana dorgomnee lammaffaa sadarkaa lammaffaa baheen galee bilbilee si waamnaa irratti hojjettu nuun jedhanii turanii deebisanii bilbilaniis nu waamne egaa maaliif akka nafe nuuf hin galle jechuudha. Mee dorgommii keessa egaa dorgommii adda addaatu jira. Dorgommii keessa waa baay'eetu jira. Sana keessa akkamittiin darbite maaltu si mudate dorgommii sana keessatti? Dorgommii sana keessatti gaariinis jira, gadheenis jira. Gadhee yeroon siin jedhu ijoollee ma wajjin deemtu keessatti hiriyaadha kooti jettee guyyaa 2-3 ta'u walii wajjin kan turtu biratti jechuudha. Wanti sitti hin tolle mudannoo adda addaa jira.
maaliif gaafa gadi baanee ol deebinu yoo gadi baanu aartii adda addaa ijundumtuun irra jira waan baay'ee naan jedhu isa kanaaf jecha jechuudha baay'ee waan si jibbisiisudha maaliif ammanillee jechuudha wajjiniin nyaanne wajjiniin dhunna turre na dhiisanii deemu nyaata yeroo deemuuf kaanii utuu hin argin nagatanii deemu baay'een gaddan ture ata wedee yeroo gaafi waan nu gaafatamuuf gaafi kana faaqayyabannadee yeroo waamu iseen na dhiistee deemti iddoo biraa jechuudha saboodee baqqaatuman jedhu waan ganama sii kenname hin darbitu carraa kan argadhee jechuudha lammaffaa akkuma isaatti qayyabadhee ofii kootiis lammaffaa darbee bahee jechuudha. Wanti gaariin siin jedhu immoo achi keessatti kanuma dorgomee dhufuun kooyyuu baay'ee anaan natti tola. Waan na gammachiisudha. Namni tokko kana dhabeeti kan inni taa'us. Maaliif yookiin namni deeggaree achii kaasu nabamaa dhaqii kana dorgomi namni jedhuun iyyuu hin nabamu. Anmoo kan carraa kan argadhee dhufee kana dorgomuu kootiif iyyuu baay'ee natti tola. Amma immoo kana fuulduratti immoo kanarraa hojjechuun barbaada. Maaliif aadaa koo karaa kanaanii ibsuun barbaada jechuudha. Tole, mee akkamittiin darbeen karaa moodelingii kanatti kan seenti? Gara moodelingii kanatti kan hin seene baay'ee hojjaa koo akkuma ilaaltu kana jechuudha. Mucaan ta'e tokko jira biyya koo jechuudha. Na nuti sababa kanas hin deddeema. Na wayini dirribee beeksisa akkasii yoo ba'u maaf hin dorgomtu ilaaltee naan jedhe. Eessatti dorgomamaa jennaan aadaaf turizimii irratti hin dorgomamaa. Hin baasu godina irratti yeroo barbaadan qabu maaf hin dorgomtu naan jedhe. Anoon beeku gaafa beeksisa ba'u natti miin jedheen maaliif karaarraa yeroo namni naan jedhan waan hin dhaga'uu fi maaf hin dorgomtu waan akkasii naan jedheen na gaafatu natti mus. Naan ishinan dorgoman jedha malee bayee ofii kootii waan sana gochuu hin dandeenye. Sabooddeen mucaan kun maal godha sitti fakkaate? Dhaqee gaafa beeksisa ba'u akkuma carraa ta'ee argee kottuu beeksisan siin jedhe bayee jiraati dorgomtee deemtaati naan jedhe. Na eessatti dorgomama na aadaaf turizimii deemnaa beeksisa baasanii jiru. Isheen gaafa naqee galmaa'ee dorgomuudhaaf ijoollee yoo jiraatan jenni beeksisi waan baay'ee namni dhufuu hin dandeenye namni na wajjin dorgomu jechuudha akka godina kootiitti. Bakka waan na gaafatanii godina koo irratti na ergani biyya kana. Nama sana baay'een galateeffadha maaliif akkasitti yaade nan baay'ee yaanne gara miidiyaa kanattis haa ta'u dorgommii kanas haa ta'u karaa mucaa sanaan dhufe siin jechuuf nama natti mee sabooddee gaafa namni natti immoo ani immoo kaka'umsan godhadhe yaaduun jalqabee maaliif kennaa koo kanaan aadaa koo hin agarsiisu waan jedhamu tokko yaaduu jalqabee siin jechuu barbaade. Tole, mee ammoo maalirra jirta? Amma barumsarra jira. Kutaa 12ffaan barachaa jira. Godina koo takkan maasila kaastee dorgomee dhufeen ture siin jedhee barumsuma isaatti fufeesumaan ji'a jaaf barumsa isaa baradhee sartifikeetii isaa fudhadhee ofirkaan qaba aadaa agarsiisa irratti jechuudha. Amma immoo yoo al tokko gaafa agarsiisi jirus wayyaa aadaa ta'uu agarsiisuu hundumtuu gaafa jijjiiru ijoolleen waliin dadawwallee deemnee hin dorgomnaa jechuudha. Maatiin kee siin gama kanaan si deeggaru yeroon akkasiin jedhu yeroo baay'ee shamarraniin gara ispoortiitti yookaan moodelingiitti wantoota akkasii maatiin shamarraniin gara sanatti erguu hin fedhanii siin si gargaaru maatiin kee si cina jiru gama kanaan si jajjabeessu. Gama kanaan maatii koo baay'een galateeffadha. Maaliif maatii gaxarii keessatti guddatanii nus maatii gaxarii keessatti nu guddisan miti maatiin koo. Maaliif yoo jettee namooti jechooti namooti kennanii fi jecha gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Giruu carraaseeti. Fedhasee waan ta'eef itti hojjettu. Dura goruu hin dandeenyu nuyi. Sammuu see eeguu fi qabnadhanii gara kanatti na ergan malee ay deemuu hin qabdu hin ta'u wanti kun jedhanii maatiin koo nan dhorkine jechuudha. Kanaaf baay'ee natti tolu maatiin koo baay'een galateeffadha. Kabiraan anaaf yoo ergansi ergee gaaffii guddaa ta'eera. Uffata akka feetetti akkasumas kopheellee akka feetetti ni argatta? Eessa jiratteeti? Maaliif baay'een rakkadha caammaan argadhu?
keessumaa caammaa irratti jechuudha baay'een rakkadha. Quxurii 42 uffadha. Gaafa hojiidhaaf illee gaafa bahu yeroo baay'ee miila duwwaan ba'a. Agarsiisa irratti yeroo bahu miila koo duwwaan ba'an ture. Maaliif caammaa ol kaadhaanii dhiyaatama waan ta'eef ani immoo caammaa argachuu hin danda'u. Yoon argadhe iyyuu 40 darbeen jiru. Ani immoo 42 natti ta'a. Baay'ee caammaadhaa fi amman birrii baadheetanii waan inni ittiin bitee uffadhudha beefaan hamman deemu ittiin gaasiin jechuu barbaade. Isa booddee keessa wanti gootu gaafa dhabdu maalitti hin deebi'a caammaa warra dhiiraa uffachuu ittiin ka'e wanti godhan hin jirre. Caammaa warra dhiiraatti hin deebi'e kan isaaniin uffadhaa. Yeroo baay'ee uffata akka fedhii kootitti yoon naqee hodhisiisee surree faa hodhisiifadhee qamisii yoon hodhisiisee uffadhe malee jechuudha. Uffata suuqii deemetanii surree bitadhee uffadhaa uffata bitadhee keedha jechuun hin jiru. Maaliif naqaa iddoo baay'ee gabaabbataa surree natti gabaabbata boodiin illee mataa waan uffatan hundumti isaa baay'ee natti gaggabaabbata uffata argachuu hin danda'u baay'ee rakkadha karaa kanaan jechuudha. Tole mee gaafa uffata kana yookaan kophees bitachuuf gara suuqii deemtu namni suuqii sana keessa jiru maal siin jedhu gaafa deemtu? Gaafa suuqii deemu caammaa kasiinaa kenna 41 gaafa jedhamu 40 iyyuu hin qabnu 42 eessaasii finnanaan jedhu 41 immoo arganii yoo naa kennanii jechuudha. 41 keedheen ilaala natti hin ta'u dhiiseen deemaa jechuudha. Isa booddee suuqii keessaa gaafa naqullee akka hin jiru uffata barbaade immoo caammaadha hin jiru caammaan kennaan jedhanii karaa matti na deebisutuun ol hin galinee jechuudha. Uffataafis akkuma kana gaafa surree kisiin barbaacha dhufe yoon jedhe surreen hin jiru hin qabnu amma wanti gala hin jiru wanti siif ta'u naan jedhu. Bakka ishinaa fidaa kaammoo jedheen birrii faa ergeetam yeroon biyya jiru jechuudha. Birrii ol ergadheetanii naa barbaadanii yoo simmoo akka tasaa argame jedheen birricha ol ergadha. Giruu argachuu hin dandeenye namni naan jedhanii birrii isaa naaf fidanii dhufu baay'ee rakkadhan ture jechuudha caammaa irratti uffata irratti jechuudha. Tole kan biraan immoo mee gaafa mana rifeensaa deemtu mataa kee hojjetachuuf jalqaba kaaksii kan jedhamu ijoollee shamarranii kan keessa galanii rifeensa isaanii qorsatanii gaafa achi keessa seentu mana rifeensaatti maal siin jedhu warri mana rifeensaas ofii keessa akkamittiin teessame? Mana rifeensaa kaaksii gaafa galuuf jedhu jechuudha. Jelle kota olna butaa ka maaliif wanti ol butamu jiramni olna butaa malee ani kokkistiin galu koy naanjani ganaa dhufanii olna butu baay'eetu gammadaniitu sammuu isaanii firiitti ta'u mana sana keessaa ba'a maaliif takka amma kana namni ol kaasee keessa taa'een beeku naan jedhu isa booddee keessa galee gaafa booddee jechuudha. Baay'ee na rakkisa utuma ol siqee jiru iyyuu mataa koo baay'ee na qaba jechuudha. Ituma jedhu guyyaa tokko hojjetadhee kaaksii galeen ba'ee isa booddeedhaan tokko dhuftee galtee turte. Galtee maanni natti oo'aan jirooti jetteen warra kaaksiitiin gaafa laalan isa anaa bananiin malees kan seemni isa booddee baay'ee an hojjetachaa jira taa'ee ganaa na hojjetamaa jira. Isa booddee baay'ee kolfanii ijoolleen na wajjin jiranillee baay'ee sammuu isaaniitti firii godhatanii jechuudha sa'aatii sanatti. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan FIBtiin qophii elelleeti. Turtiin shamarreen dirribee waliin taasisaa jiru akkuma itti fufeetti jira nu faana tura. Tole dirribee gama biraatiin namootni yeroo baay'ee ijoollee shamarranii dheertuudhaan otoo ispoortii hojjettee yookaan fakkeenyaaf baaskeetboolii fa'aa wantoota akkasiitu taphattee maal jedhu mee siin namni akkas jedhe jira atoo waan yaaddee qabdaa gama kanaa? Namoota baay'een natti immoo na gaafatus ispoortii hojjettee beektaa waan ispoortii keessatti waan baay'ee jira. Hunduma isaanii gaafatu giruu irratti hojjettee hin beeku. Na yaada irratti hojjechuusaa irratti hojjettee hin argamne siin jechuu barbaadeen malee ispoortiin hojjettee hin qabu amma ammaatti. Tole
Mee amma ijoolleen shamarranii qaama isaanii eeggachuudhaaf kan jiimii wanta jedhamu jira ispoortii adda addaa hojjetu akkasumas nyaataan illee kan of eeggatan jiru. Mee ati isaan kana ni goota? Ani amma irratti godheen beeku maaliifi nyaatas of eeggatu nyaata tokkoon ijoolleen tokko qursii yookiin iraatifaa dhiisuun jedhanii haasa'u hangiroo waan akkasii godheen beeku kennaa maganamaa waan ta'eedhaa fi waan irraa of eeggadhu qabu ispoortii mana jiimii faa galee sin beeku waan akkasii fayyadameen beeku yeroo baay'eedhaa fi jechuudha ijoollee baay'een hin fayyadamu hangiroo waan akkasii fayyadameen beeku kennaa maganamaatiin hin jira siin jechuu barbaadeen malee waan hin fayyadamee qalladhee adeemaa jiru qabu ganama sanaa kennamee deemaa jira siin jechuudha. Tole mee leensaa Xilahuun hin beektaa naannoo Dambidolloo mucaa moodelistii turte? Eeyyee leensaa yoon arguu baadhee seenaa see beeka. Maaliif mucaa biyya kootiitii yoon gaxariitti dhaladheeyyuu gaafan katamaa galumoo mucaa Dambidollootii naan jedhanii natti himu leensaan baay'ee dheertuudha naan jedhu yoo bareedina na caalti giruun beeku malee isheen illee akkuma kee dheertuudha. Kan si gaafate. Baay'ee dheertuudha naan jedhanii gaaffinaa kennu isee akkasitti dorgomte biyya kanaa baate kanaaf waan akkasii dorgomi isee wajjin faa wal quunnami naan jedhu yeroo baay'ee namooti jechuudha. Giruu argachuu hin dandeenye isee wal arguu hin dandeenye biyya kana dhufteetti ta'een beeku amma biyya bakkee jirti naan jechaa turanii. Kanaaf beeka mucaa baay'ee namooti maqaa seenatti dhadha'u tokko seetiyyuu fakkeenya naa ta'e maaliif yeroo isaan maqaa seenatti dhahanii an akkasii ta'uun qaba waan jedhamu tokkoon sammuu keessaa qaba jechuudha. Kanaaf baay'een beeka mucattii yoon malkiidhaan beeku baadhee seenaa see beeka. Tole dirree gaaffiin kan biraa immoo konkolaataa gaafa fayyadamtu keessumattuu konkolaataa uummataa gaafa fayyadamtu konkolaachisaas haa ta'u namootni konkolaataa sana keessa jiranis akkasumas gargaaraan konkolaachisaas haa ta'u wanti achi keessatti si mudatee jiru jira teessuma isaarra taa'urraan wantootuma kana wal qabatan irratti wanti si mudatee jira. Wanti jedhan baay'eedha makiina konkolaataa irratti jechuudha. Maaliif seenuun naqaa anumti mataan kan kooyyuu jechuudha tuusaan naan hin jedhini makiinaa baasii as keessatti gaafa lixuuf ka'u nan ilaalladha. Gaafa ilaalladhu baay'ee gaddi gabaabaa ta'inaan hin lixu maaliif bootaan hin jiru ta'inaan ijaachee deemuu hin danda'u mataa oksittiin baay'ee waan ganna qabuuf jechuudha. Sabooddee yoo bootaan jiraateeyyuu bootaamti jiraateeyyuu wayi gabbiinaa wayi immoo bukkeema makiinaa gaafa lixu bakki jira. Yoo waan akkasii ta'e malee gidduu galee taa'uu hin danda'u maaliif akkasittiin iyyuu taa'umsa kootu na ilaalaa jirta makiinaa keessatti immoo akkamitti akkan taa'u baay'ee na rakkisa. Kanaafuu ati iyyuu ilaallattee malee? Ilaalladhu malee seenu yeroo baay'ee na rakkisee taaksiin na rakkisu mataa kan ta'a dhiibbadhe bukkeema goree taa'uudhaaf iyyuu akkas asii cinaa si qaadee darbii taa'ee naan jedhu yeroo tokko darbeen taa'u naan ta'u yeroo jedhu jedhanii na jalaa siqu namooti baay'ee malee baay'ee na rakkisa taaksii irratti jechuudha. Tole mee gara dhuunfaa keetiitti immoo hiriyaa qabdaa yookaan jaalallee qabdaati? Egaa shamarreen tokko jaalallee hin dhabdus qabaachuus hin dandeessi qabaachuu dhabuus hin dandeessi. Yeroon siin jedhu qaba maaliif jaalallee akka ijoollee durbaa tokkotti namni tokkoof tokko waanuma jiruudha akka yaadutti jechuudha. Baay'ee dheeraadha innis. Namooti baay'ee dheeraadha. Akkamittiin wal arganne nifate waliin jenne baay'ee walitti kolfinee walii wajjin taphanna. Hojjaan keenya kun ganama waliif eebbisee waaqayyo nu kenne naan jedha walii wajjin taphanna yeroo baay'ee waliin dabarsinu baay'ee baqa karaarallee yeroo waliin deemnu baay'ee waan namatti toludha. Mee inni jaalalleen kee yookaan hiriyaan kee kuni hojjaan isaa meeqa kan isaa immoo? Hiriyaan koo meetiriin isaa akkuma koonnis meetirii 2
baay'ee kan sitti toluudha jechuudha. Maaliif akkasitiin namni meetirii hojjaa waliitiin an baay'een barbaadaa ture nama hojjaa kootti walitti dhufuunaan jedhee baay'ee waliin galdida. Anis tuun barbaadu walitti baanee wal dhabuu hin qabnu illee walii wajjin hafnee jirra. Amma ammaatti waliin jira gara fuulduraatti waan ta'uugaa hin beeknu. Baay'ee si ajaa'iba bakka hojjaa keenya gaafa wookii wal furannee karaarra deemnu as taayitii obbolaadha moo obbolaamni. Goddanyaa kooti riyaa kooti jedhaan ijoollee yeroo sana gaafatanii baay'ee kan namatti toluudha isin jechuu barbaadeni gaafa karaarra deemnu maaliif an hojjaa koo akkuma ilaalaa jirtu warra kan ganaachi gadi harkarra keettee deemuu koorraas isa naqxee kan argadhee bakka isaa hojii lachuun keenya yoo walirra keenya deemuu hin dandeenya jechuudha. Innis baay'ee achii gadi kanaan dura harkarra keettee deemuuf baay'ee cannaqamaa ture. Amma kan waliif ta'u walitti dhufeera jechuun barbaadeen. Tole innis naannooma Dambidollootii mucaa naannoo sanaadha. Mucaa shawaa kanaati. Mucaa asiiti asumatti wal barree walii wajjin jirra malee. Kun mudannoo hedduu nama dhibudha. Atis dheertuu innis dheeraa kan baay'ee ulfaatu. Sana malee mee kanaan dura jireenya kee keessatti namootni hojjaa siin gitne jaalalaaf kan si gaafatan hin jirani? Baay'ee jiru. Maaliif baay'ee hojjaan isaa gabaabaa tokko na gaafateena. Baay'ee naare maaliif akkamittiin achii gadi Asaani kanatti maal yaaddeeti kan gaaffii kana na gaafatte waan jedhamu faan dhiyeessee fi isa booddee akkamiin si gaafadhu nama akkati ammati taatee jirtutti si gaafachuun qaba faanaan jedhe. Ani immoo sitti haasa'uu hin danda'u maal nama akkasitti naasaadhe baay'een itti jeeqabe baay'ee naare jechoota hedduun jedheeni innis baay'ee natti gaddee bakka wallullee walitti mufannee hafnee jechuu barbaadeen baay'ee gabaabaadha akkamittiin natti haasa'a mucaan maal yaadeeti waan jedhamu tokko umurii isaatu hin ta'in hojjaa isaatiif jecha baay'ee itti mufadhee jechuu barbaadeen. Tole malee ati utuu mucaa kanan arganneeti amma sakaalee maakii kanan arganneeti nama hojjaa isaadhaan si caalu malee jechuun walitti dhufeenyaan godhatu turte nama hojjaa siin gadi duukaa. Jechuun egaa yoomiyyuu jechuudha shamarranii nama isheedhaa olii barbaaddi. Atis beektaa akkuma ati beektu jechuudha nama naa olii nan argadha waan jedhamu yaadaan ture. Amma ammaatti egaa nagaa kan naga gaafatanis mucaasa sanaan alatti xinnoo gateettii mafaa bira naga ga'u wayya bakka hunumaan jedhuun jedha gaafa ilaalumu achii gadiin kanatti haasaa deema waan jedhamu faa keessan galaa jechuudha. Giruu yeroon yaadu dhabameenyaa dhumarratti mircaan kee jechuudha isee gateettii ma biratti si hafu sanatti haftaa jechuudha waan gootu qabdu. Akkasii jechuun barbaadeni dhumarratti gaafa dhumarra geessu egaa tuun jaallatiin suma gateetti biratti si hafuttafta. Tole shamarran yeroo baay'ee kan hojjaa dheeraa bareedaa akkuma kan kee kana yoo amma kan kee ga'uu baatillee xiqqoo ishee kan ati isaaniin caaltu jiru shamarranni baay'een garuu kan hojjaa isaaniitti hin fayyadamne ni jiru. Mee isaaniin maal jettaati? Shamarranii hojjaa isaaniitti hin fayyadamne baay'ee argee beekas maaliif yeroon waan akkasii tu dorgomtanii maaf waan akkasitti hin fayyadamtan naan jedha si maal si godhe waan jedhamu faan jira. Ana waan naa godhe argitu hojjaa keessan kanaan itti fayyadamaa ittiin boonaa maaliif kennaa ganama sinii kenname kanaani baay'ee ittiin boonuu qabdu. Of tuffachuun qabdanii iddoo gadiitti of hin ilaalinaa shamarraniin ta'e jettanii iddoo gadiitti of hin ilaalinaa anis akkuma keessaniin ture namoota naka kaaseen anis akka koo ta'a jedheen isin gorsuu barbaadaan jedhan shamarran akka kootiitiin jechuudha. Duraanii ijoollee warri gabaaboonis iddoo qabaachuu danda'u isaanis yeroo isaanii jedhanii waan baay'ee haasaan isaasinis isiniifis iddoon jiraachuu danda'a akka makoo kanatti of ilaalaa of fudhadhaa malee. Of tuffatinaa of tuffachuun isin irra jiraatu kennaa keessanitti gammaduu qabdu jedheen itti haasa'a jechuudha. Tole kabiraan hiriyoota shamarranii qabaachuu dandeessaa qabdas jedheen yaada. Mee hiriyoota kee sun akka kee dhedheeroodha yoo amma kee ga'uu baatanillee dhedheeroodha moo hiriyootni kee gaggabaaboodha baay'inaan?
Ai riyooti koo baay'ee dheeroo ni gaa baay'ee dheertuun kan dheertuu waan hin ta'eef isaan keessaa jechuudha gaggabaaboodha baay'ee akka kootti gabaaboodha namatti dheeroo fakkaachuu danda'u jechuudha baay'ee kan si ajaa'ibu yeroon kutaa 6 barachaa ture mucaa wajjiniin goddanyaa godhadhee wajjin ture jechuudha waggaa hammam kutaa 10 waliin xumurrutti goddanyaa koo turte. Maalifi baay'een jaallatti baay'een jaalladha waan baay'ee walii wajjin haasofna waan baay'ee walii wajjin dabarsine isee baay'een jaalladha yoo waan barbaadan ijoolleen jedhan anarra darbiteetu haasofti malee narratti niistu iseen kan si garramu keessaa jechuudha yoo hojjaa kana maal si jaallatte maalitti jaallatte yeroo dhan isiniin gashunan jaalladhe goddanyaa kooti maalifi ittiin gammadattiin hin boonaan iseedhaan isiniin beektan utuu beektanii ittiin boontu turtanii hangiruu hojjaa seesa ta'u maalisa ta'u baay'een ittiin boona amalasa ta'u maalisa ta'u baay'een jaalladha waan baay'ee walii wajjin seenaa baay'ee walii wajjin dabarsine goddanyummaa koo keessatti baay'ee haadhas walii taane obbolaas walii taane walii wajjin dabarsine kana baay'een jaalladha goddanyaa koo kana iseenis baay'ee na jaallatti baay'ee walii wajjin dabarsine iseen hamma har'aatti illee jechuudha walii wajjin jirra goddanyummaa keenyaa siin jedha baay'ee gabaabduudha giruu gabaabduun ta'ettee na tuffatne sibiraan gabaabduudhattee of hin tuffanne ani immoo baay'een sibiraa dheeradhe dheetuu hin tuffatini walii wajjin seenaa dabarsine walii wajjin as geenye jechuudha. Miidhagina akkamittiin ilaalta dirribeeti? Miidhaginni waa lama jira. Miidhaginni waa lama jira. Miidhaginni keessa gaafa miidhagina keessa kan jedhamu jechuudha amala. Amalli waa baay'ee qaba. Shamarran tokko iddoo tokko ga'uudhaaf yoo amala qabaatteedha. Amalli immoo waan hundumaatiif barbaachisaadha. Amala gaarii qabaachuun waan hundumaatti barbaachisaadha jechuudha. Amala gadhee qabaatteenaan akkuma sanatti namni si ilaala akkuma amalatiin qabdu sana wajjiniin si ilaala malee namni iddoo gaariitti si fudhatu hin jiru. Kanaaf amalachuun amalli keessa kana. Amala bakkee miidhagina bakkee gaafa siin jedhummoo miidhaginni bakkee hojjaasa ta'u malkiisa ta'u miidhaginni waan gaariidha maaliif miidhaginatti ittiin boona kennaa ganamaatti boonuu ittiin gammada baay'ee bareedina jechuun bakka hojjaan keellee bareedina malkii kee keessaa hundi kennaan ganama sii kenname bareedina jechuudha. Mee dhumarratti yeroo baay'ee bakka adda addaatti shamarranis ta'an namootni biraan waan gabaabbataniif yookaan waan dheerataniif kan gammadan jiru kan gaddan jiru maaliif hiriyyaa tokko keessaa akkas dheeradhee maaliif hin gabaabbadhee kan jedhan jiru. Mee walumaa galatti shamarraniif waan itti dhaamtu waan karaa hojjaas ta'u waan hundumaadhaan shamarraniif maal dhaamtameeti? Shamarraniif dhaamsi naamu maaliif gaafa dudduubatti of deebi'anii gaafa yaadanii baay'ee gad of qabu shamarranii jechuudha. Anumarraa ka'ee baay'ee gad of qabna. Giruu gad of qabuu dhiifne hojjaa keenya gabaabinaanis dheerina keenyaanis itti gammanne itti boonne seenaa keenya keessatti isa booddee dur maatiin keenya itti qabamaa itti sodaachaa turan dhiisne nummoo haala addaatiin of baafnee iftoominaan jechuudha mul'isuu qabna. Kanaaf sodaan isinitti naga'aminiin jedhaanii shamarranii fi dhaamsiin qabu kanuma. Tole mee dirribeeti gara fuulduraatti maal yaadda? Gaafan siin jedhu gama faashin shoodhaan gama moodeelingiidhaan akkasumas fiilmii adda addaa sirba adda addaa irratti akka kaastis si godhaniif hin feetaa maal hojjechuu barbaadamee gara fuulduraatti? Egaa gara fuulduraatti faashin shoo irrattis faashin shoo gaafa agarsiistu waan baay'ee keessaan agarsiifama. Maaliif faashin shoo gaafa agarsiistu aadaa kee dudduubatti hafee aadaa uffannaa dhokatee jirullee jechuudha baastee akka mul'istu si godha. Kana faarratti faashin shoo irrattis hojjechuun barbaada. Namni waan akkasii irratti hojjechuu barbaadu yoo jiraate akka dhaamsa naan ga'u nan barbaada. Fiilmis hojjechuun barbaada. Maaliif fiilmiinis wanti keessaan darbu waa'ee Oromoo waan baay'ee jira. Kanaaf fiilmis hojjechuun barbaada.
waan fiilmii irratti hawwii kooti fiilmii hojjechuunis jechuudha. Fiilmiis hojjechuun barbaada. Sirba irratti immoo sirbeen beeku aartiidhaan yeroo ijoolleen agarsiisan deemsaanii maaliin isarratti wanti dhaamsi baay'ee daddarba. Karaa akkasiis yoo namni barbaadu jiraate waliin hojjennaa jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenyaa turtiin shamarree dirribee waliin taasisnee kana fakkaata turre. Fiilmii keessatti taatoodhaan kan isheen irratti hirmaatte isin affeerree hangamanumaan nagaa isinitti dhaammadha. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture Anayyaantu Tulluuti. Torban qophii biraadhaan walitti deebinaa torban gaarii.